kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu. Har'a seenaa Oliiqaa Dingil isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumura seenaa Oliiqaa Dingilitti nu faana turaan affeerraa keenya. Kun sagalee kitaabaati. Oliiqaa Dingil Oromiyaa lixaa naannawa Qeellam dhalootaan Jahansayyoo warra Laalooti. Bakki dhaloota goota kanaa Qeellam Wallaggaa Yaamaalogii Walal Ganda Gurraattii Walal bakka Deemtaa Garee jedhamudha. Barri dhaloota isaa sirriitti qoratamee beekamuu baatus namoota bara sanaa beeku jedhaman irraa akka himametti tilmaamaanii gara 1890 ta'uu akka hin oolle ni dubbatama. Oliiqaan mana barumsaa qeessotaa galee barateera. Erga guddatee umriin isaa hojiif ga'ee booda bara bulchiinsa mootummaa Haile Sillaasee mindeeffamee hojjetee ture. Gaheen hojii isaas gabbara naannee ashuuraa mootummaa walitti qabuu akka ture ni himama. Gabaan hedduun inni irra naannawaa ture keessaa gabaa Ashii, Muggii, Shabalii fi Qaaqee adda durummaan eeramu. Bakki jireenya isaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 3 keessa akka tures seenaan isaa ni dubbata. Oliiqaan adde Gannat Warqa Ashaanaa gidaamiidhaa fuudhee bultii ijaarrachuun waliin jiraachaa ture. Oliiqaan lammii nagaa namaa fi biyyaaf yaaduu fi quuqamu yoo ta'us amala isaa kanaan ummata Oromoo biratti hedduu jaallatama. Guyyaan isaa caamsaa 23 ture. Bara 1929 wayita koloneeffattoonni Xaaliyaanii weeraranii ummata dararanii mormii bosona seeni. Gocha Xaaliyaanonni fi sirni gita bittaa nafxanyootaa ummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun ummattootaa baduu jalqabe. Wayita sana Xaaliyaanonni lammiilee biyya tokko tokko ofitti madaqsuudhaan maqaa baandaa jedhamu irratti moggaasuun duukaa buutuu isaanii taasifachaa turan. Xaaliyaanonni baandoota kanneen irraa odeeffannoo akka turjummaanaattis itti gargaaramaa turaniiru. Gochi baandootaa fi Xaaliyaanotaa kun Oliiqaa qofa osoo hin ta'in namoota saba isaanii jaallatan hunda kan aarsu kan gochi sukkanneessaan uummata irratti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti babal'achaa dhufuu isaa irraayyuu roorroon haadha warraa Oliiqaa Dingil adde Gannat Warqa Moominaa Ashaanaa irra gaheeraa jedhamu irraa aarii Oliiqaan duraan qabu caalaa akka dabalu taasise. Kana malees gaafa tokko baandaa Xaaliyaanii kan ture Bashaa Gabayyoo Waldee fi Oliiqaan otoo Amaariffaan haasa'anii Bashaa Gabayyoon Oliiqaa Dingil akka tuffiitti jecha Oromoon jedhamu hin feeneen arrabsa. Guyyaa biraa ammoo Bashaa Gabayyoon dhaabaa Mashaa wajjin walii galuudhaan Oliiqaan qarshii ashuuraa walitti qabe dhimma dhuunfaa irra oolfateera jechuun odeessisuu irra darbee hoogganaa Xaaliyaanii yeroo sanaatti hima. Oliiqaan qawwee dhokfatee qaba jedhees yakke. Odeeffannoo kana irratti hundaa'uun Xaaliyaanonni Oliiqaa qabanii mana hidhaa galchan. Oliiqaan halkanuma sana mana hidhaa cabsee ba'uudhaan bakka dhaloota isaa Deemtaa Garee dhaquudhaan qawwee Beeljigii lammaffaa jedhamu bitatee Dambidollootti deebi'a. Gaafa tokko
halkan bashaa gabayyoo ajjeesee gara mana bashaa gabayyoo dhaqee haadha warraa bashaa alatti baasuuni. Ati dhirsa kee dhabde, ani immoo haadha warraa koon dhabe jechuuni du'a abbaa warraa ishee itti himee manicha qabeenyaa keessa jiru waliin gube. Dhaabaa Mashaa ammoo gabaa dafnuu Dambidolloo keessatti ajjeese. Anatu ajjeese, nama biraan gaafatina jedhee barreessee mukatti maxxansuuni intala isaa fi haadha warraa isaa ganduma duwwaa 3 keessatti dhiisee deeme. Kana booda Oliiqaan nama durumaa qabee isa bira jiraatu shaanqoo qawwee namoonni dirqiidhaan Xaaliyaaniif galchuu fi deeman irraa booji'eeti hidhachiisa. Kanaanis Xaaliyaanii fi baandaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalan.